ijaaf gurra ummataa nuti Oromoon kaleessa saba miidiyaa dhabnee seenaan keenya xuraa'e saba seenaan isaa dabee harka alagaan barraa'e warra akkan barannee fi dhorkiin itti baafame warra akkan dubbanne alagaan ukkaanfame saba dubbachuuf jennaanii afaan isaa lugaamanii saba maqaa tuffiidhaa dirqiin nun moggaasanii saba seenaa fuggisoo dabtaraan barreessitee saba eenyummaa faallaan xiqqoo nu xiqqeessite saba miidiyaa dhabnaan seenaan keenya hatame warra biyya keenya irratti galtuudhaan tuffatame miidiyaa keenya dhabaa fi gaaf sagantaa gaafannu raadiyoo biyyoolessaa hin ta'uu afaan keessanii raadiyoo nurraa cabsa jedhanii nutti qoosnaanii akka dubbannuun dhabnus xiinsammuun nu miidhamee qaamaa fi qalbiin cabnus maqaa nuuf baasan dinnee maqaa keenyaan awwaannee gara nu oofan dinnee gara feenu bobbaanee warra eenyummaa keenyaa seenaaf safuun tikfannee raadiyoo Maqaadishoon afaan keenyaan dubbanne nuti dhaloota qubee afaaniif seenaa keenyaa fi waardiyyaaf tiksee taanee wareegama hadhaawaa kaffallee hadhaan baanee gumbii isa egeree bilbii dhaloota boruu gadhaabuuf karoorfannee osuma moraan moru dhakaa diinni nu darbee funaannee wali guurree ijaaf gurra ummataa OMN ijaarre miidiyaa Oromootaa fidee wali kaleesse miidiyaa shira diinaa saaxilee fashaleesse tumsa sabaaf sablammii ta'ee haqarra cichuuni gingilchaa walabaatiin dhugaaf soba gingilchuuni sagalee sabaa ta'ee ibsa ejjennoo baasee qeerroo fi qarree waamee gara qabsoo bobbaasee iccitiif shira diinaa qilleensarratti hin ba'ee diinatti bowwoo mataa nuuf immoo dawaa ta'e eeyya dawaa nuuf ta'e dawaa dhukkubbii lammii ogeessi itti yaalu daawwitii cunqurfamaanii haqasaa keessan laalu miidiyaan OMN miidiyaa walabaadhaa ta'ee haqaaf dhaabbatuuni sagalee cunqurfamaa ta'ee hundaaf dubbatuuni kalee nuuf tumsaa turusii bilisummaa nuuf gaadaa hadha haalli itti hammaatee tumsa lammii barbaadaa kanaafuu Oromoo koo Oromoon sabni bal'aanii urjiin gaanfa Afrikaa miidiyaa takka qabuu fi ta'uu dadhabeetika miidiyaan saba guddaa miiliyoonaan himamuu hanqina maallaqaatiin akkamittaa cufamu miidiyaan xiiqiin dhalchee xiiqiidhaan utubanne durayyuu wareegamaan qilleensarratti tikfanne dafqi ilmaan Oromoo fi ifaajeen hayyuu sabaa sun hundi bishaana'ee akkamit gatii dhaba miidiyaa takka qabnu kan aarsaan asiin geenye Oromoon miiliyoonaa yoo utubuu hin dandeenye filannoon nuti qabnu takkaa Oromoo dhiisnee Kiristinnaa kaafamu takkaa hancaqqee taanii alagaan alanfamu kana ta'uu yoon feene miidiyaa kalee dhaamne xiiqiin irra ciccine hadhasaa jabeessinu waan qabnu gumaachine miidiyaa dungoo ta'ee Oromoo ifa baase kan kalee doonii ta'ee biyya saba dachaase dungoo gaafa dukkanaa ta'ee boba'uun sabaa miidiyaan OMN oolmaa sabarraa qaba miidiyaa saba bal'aa bakka bu'ee dubbatu ijaaf gurra uummanni ilaaleetti dhageeffatu kaleessas itti aggaamnaan gubanii barbadeessuuf afaan nu lugaamanii haqa keenya balleessuuf miidiyaa shororkeessaa jedhanii gabaasanis qilleensa irraa buusuu fi doolaara lolaasanis Oromoon tokko taatee tokkummaan walii galtee qilleensa raddeeffatte xiiqiidhaan dhabadhalte hadhallee Oromoo koo miidiyaan sabni qabu ijaaf gurri uummataa akkan cufamne jechuun tumsa lammii gaafata miidiyaan kalee sabaan utubamee dhaabbate hadhallee naaf birmadhaa jedhee gaafa iyyate koottaa bira dhaabbadhaa gaafa haalli itti hammaatu OMN ija keenya ijaan qoosuun hin taatu ijjiti kaan as geette aarsaa meeqatti baatee hadhamooti ka dhabdee yoo tasanurraa jaamte borummoo bal'aa waliin ulee guurannee yaane gara deemnu wallaallee akka warra kolfaan taane kanuma dhaamsi kiyya galatoomaa waloo gammachuu tashiteetu